بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد وان قارينا متمني كرا ربي كان والقرسيسني والبرسيسني كرا ربي واليامون دعوة جلنتي دعوة كان حجتون حجي نما هنداتي بكا هنداتي يرو هندا أكاتا هندانو فكنتم فجي شيكوتي تيمتي فجي حاجواني تيمتي فجي موتوما تيمتي فجي حيوتا بروفيسور ما تيمتي فجي إلما نما هنداتي نمني باين دعوان واجبته نبيكا أما وانما هقررت واجباسها دعوان وانقاريته خلا ربي تنما يوم هم تران والأول وانقاريته نمني باين نبيكا أما وان إني كيسجيرو هنسيو برم سكينا كان كيسا كسدفعا واي دعوان بني قودا مي يرو صدركا كم جاي علمي نما دعوة بدون اتوجبتي يو وجاها جم وابرتي يو درسوما وجاها جم ديني يو خيري وجاها جم هجتي خيري هج دعوة كنا قلنا مبرسيسهم واجبتي تاتي دعوان كندوبة يرو مدورا أمانتي إسلاما تنكبتي مسلمة تاتي إفبرتي يرو مسال الراسي توجب جتشو دعوة ربي بكي نولين بيكو بربان وحاجة كنا دليل كانك إساسيني في دمي آيات فحديث أدونتهين أدوسين أدفسا نما توكو الجرا حيو بيا فيتي أبا بياتي دريسا حيو دبتا مماكا نما دبي أمتها لاليفتو كرا أمتاتي بي عربا كيستي زمان الرسول الكبسة عليه الصلاة والسلام نما كان مكانسا طفيل بن عمرو جدما طفيل بن عمرو جدما نمنكون عرب نتو أصول إسلامنا نقولين درا حجي عمر اللي نقولها حجي لك عمر لك ما الحجي في عمركم أكنما زماننا بإبراهيم إيجلان تاني إسلامنا لسنا واتفوف نمنكون بيئسا دوسي لأنتي بيئسان الرابعه عمره قدتوف مكة يرو سنتي يرو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجمه ومن جوسا إساك عاد أنبلو براتك جوساسون أمنتي إرتي ديده أولو لباية إرتي أوفه أك علمنا ما تكون أمنتي تنسين نرت حجة آجر يرو موتي تبي دوسي طفيل بن عمرو تلف آجرا ما مديش سن تلف آجرا بيكن قبّاوني نما قبّيسني في مجالا ألتي كيسوما كبج أبو إني إيجن يونم تيجي مجالاتي أسكالها كونوا أمني مجالا أما مدون هيوني دوريوان كباتن قابتني مجالا ألتي إيجني أجل يا الله فودني كيسوموما بكا أداك بسيسني كالني دابني نياتشيسني جمتشيسني باني حاسب سيسن حاسبي جرنا وجاها جنا إما دفا تك آثر الجري مالف أكا أدتي أنا كبجن نكبجون كيسكون مالي في دقيقة والناس كبر اللي فاتنا ما كبر جاكه
armaan duras bifuma kanaan si kabaju nurra ture garuu dhiifama nu godhi amma haqa kan kee beeknee qajeelessi kabajuu barbaanna waan biraa ammallee kasii wajjin haasofuu qabnaa jedhani maal jennaan aboo namticha falfalaa tokkottu nu keessan gabbahe namtichi kun nama falfalaa jechisaa yoo dhageette falfalaan mataa si dhawa ilmaaf abbaa wal wallaalchisaa dhiirsaaf niitii wal wallaalchisaa nama badaa kanatti nu balleessee gosa ta'e na balleessaa jira atis akka falfalli isaa kun si tuqee gosa tan teessi harkaan balleessine barbaanne si kabajnaa si jaalannaa ummata kan keetiif gosa kan kee jaalannaa akka hamtuun sun sin tuqne barbaanne saniif si kabajnee si nyaachifna jedhanii abba maal jedhee osoo itti arrabsan arraba nabi Muhammad itti dubbatan mataasaa guutan zaman amma jiru kana keessatti beektan hamtuu hojjetamtu hunda islaama irra kaa'anii beektanii islaam akkana ta'e islaam akkasii islaam akkana islaam akkasii islaam akkana osoo hamtuu tana qaraan sammuu ilma namaa guutan hameena kana wannummaan maqaa kanaan deemu kun waan kookoo godhan jechuudha waan suwaan ardaa eegalamee biyya sana eegalamti zamana sana eegalamti dubbii ammaa miti garuu itti milkoofne inshaallah warri sun itti milkoofne ka ammaatis inshaallah itti milkaa'u maal jedhe amma dubbiin lamumana harkat taate jedhe jarana umraa kana dhiisee ifirraa deebi'amu moo yeroo namtichi sun naannoo Ka'ba'aan jirre kasuuta dhokadhee umraa godhee biyyattiitti deebi'u yeroo akkam jennaa yeroo hundaa hin jira inni jedhanii yeroo qabdu garuu maal goota carqii fuudhii gurratti cuqqaaladhu akka dubbisaan dhageenye bifa saniin suuta umraa kan kee godhadhu xawaafa godhadhu umraa kee fixadhu galii jedhanii amma carqii fuudhee gurratti cuqqaala maaliif cuqqaala akka qur'aanan dhageenyeef akka jecha nabi Muhammad hin dhageenyeef gurratti cuqqaala fi carqii kan sadarkaa gaariin gartaa xawaafa eegalee jedhe osoo xawaafa deemaa jiru nama dhaabatee salaatu arge jedhe salaata akka nun beekne ka biraa salaanni arabaa wal fakkaata akkaataa itti waaqa kadhatan wal fakkaatti dhagaa kadhatanii muka kadhatanii laga kadhatanii bishaan kadhatanii qilleensa kadhatanii samaa'ii kadhatanii wal hundi wal fakkaatti tasaaniin beekan isaan wal beekan waan san tokkollee ta'in nama hojjetu arge jedhe gurraan dhagahuun danda'u beekamu ilaan arge yoos maal jedhee namtichi warri baanu kun aboo isa kana ta'uun dhabu isa waan ani hin beekne hojjetaa jiru kana isa kana ta'uun dhabu jedhee yaade jedhe yoos maal godhe jedhe irraa fagaadhee deemee jedha akka inni dubbifne xawaafa irra jiraa beeki nabi Muhammad ka salaatu alayhi salaatu wassalaam sagalee ifii ol fudhatee qur'aana qara'a salaata keessatti qur'aana inni qara'u kaantu dhufee gurra isaa seene gurra carqiin cuqqaalamee jiru san rabbiin dhageettaa uume waa wahin dhageenyu kana nama keessatti uume ka yoo fedhe gurra kana waa dhagayurraa dhaabu ka yoo fedhe akka inni waa dhagayu godhu kun jecha ifii fedhe akka isa dhageessisuu ni danda'a rabbiin guddaan jecha ifii qur'aana ifii kana gurra isaa keesseensisee isa dhageessiche dhage qur'aana kan osuma gurri cuqqaallii qabu qur'aanni dhufee gurra duute abo caqasaa deemee jedhe waan inni qara'usa amma lakkuma caqasuun namni oofte jedhe wanni kun namni kun nama hayyuuti nama geerrara'a nama beekamaa wanni inni qara'u kun naa galti jedhe qajeelatti afaan isaatiin qara'a ammaan eegalee yeroo lammata xawaafa moggaa ta'an irra bahee as deebi'u suuta deemuu eegale jedhe maal
akka waa hedduu dhaga'uuf yoo qehee gal ta'e dafee bira dabraami akka dafee bira dabarneef akka hedduu dhaga'uuf suuta deemuu eegale jedhe. Suuta deemuu eegale jedhe. Caqasaa deemee jedhe. Osoo deemuu if aaladhe jedhe amma. Maal jedhe if aaladhe jedhe. Sila abboo ati nama hayyuu biyya, mootii biyya, dura taa'aa biyya, qara biyyaa ta'u wajjiin dubbii nama tokkoo sodaattee akkan dhageenye jettee carqii guurradhee gowwaa tahee deemaa. An inni namaa anis namaa. Dubbii gaarii fi hamtuu gargar baasuu ni danda'a. Waan hamtuuf waan gaarii gargar beekaa. An hagam akkamitti hagas mara wallaalaa tahee carqii gurrattiif cuqqaalee deemaa jedhee amma fiddalanidha. Lammata warra Qureesh manguddoo Qureesh tan waliin haasa'u akalee oollisan isaanitti dalanidha. Isaan narra aqlii qaban isaanuu dhagayanii hamtuu tahuu beekanii didanii an akkamitti isaanii gadi jira. Anis dhagayee hamtuu tahuu beeka yoo dide yoos irra naa gaarii gurra cuqqaaladhee baqadhee gale jechuurra dhagayee waan hamtuu hin deemaa jedhee biyyattii yaa'ee gadi himuttu irra naa kabajaa qabdi jedhee carqii gurra keessaa if baase jedhe. Akka gaarii qabu quraana caqasaa deemee jedhe. Yeroo xawaafa fixadhe dhufee bira taa'ee aboo akkam jirta jedheen jedhe. Nagaadhaan jedhe. Quraana dhaabee. Yoos maal jedheen aboo namtichi uummanni arrabsu falfaltuun baanan sun sihii jedheen jedhe. Falfaltuun anaa miti an Muhammad Abdullaahi jedhama. Muhammad Abdullaahi isanii bakka falfaltuu jedhee warri Qureesh waan hamtuu hedduu irraa dubbatu sun sihii jennaan ka ati baantu sun anuma jedheen. Wanni uummanni sirraa himu sun maal jedheen jedhu. Kootu taa'i waan uummanni himu san dhagayettaanaan jedhee. Hayyee jedhee kan taa'e jedhe. Qur'aana narra qara'e jedhe. Qur'aanuma rabbii kana narra qara'e taa'eetoo caqafadhee jedhe. Caqafadhee. Dhaabe jedhe. Aboomee qal'ima qara'e ammalee naa dabali jedheen jedhe. Qara'e. Amantiin dandeetu maalii? Rabbi ni ergate. Rabbi maaliif si ergate? Ilma namaa qajeelchii kanarra kaaliif ni ergate. Maaliif uummata keessaa si filate? Waliin haasawanii haasawa dheeraan booda eega waan amantiin islaamaa irra dhaabattu hundee amantii islaamaa barateen booda aboota na taatu amantiin tun naa taati amantii tana seenuuf maal na barbaachifti jedhee. Allahu akbar. Yeroo gabaabduun dura carqii cuqqaalatee akkan dhageenye jedhee baqatu jira. Amma ammoo fudhataa jira. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi malee rabbiin haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa waaqaati ergamaa rabbiiti jedhi ragaa bahii jedhe. Hagas jedhee ragaa bahee amane jechuudha. Amantii tana yeroo fudhatee irraa bahe teessuma takkaa beekonu yeroo amantii baratee fudhatee muslima tahee maal jedhee yaa ergamaa rabbii waan hagana gaarii ka ati qabattee teettuun kana waan hagana gaarii ka ati ar'anaa himte kana ummanni kiyya itti hajamaa gosti kiyya itti hajamti sabni kiyya itti hajamaa ummata san dhaqee barsiisaa naa hayyami jedhee laalame bakki deemnuuf hagana laala. Namni kun amma amanuu jira. Amantii ammaan kana qabataa jira beekanu teessuma takka qofa. Meeto teessuma takka haga feeti yoo guddattee bareedde teessuma takka keessatti namni waan hagam gayaa baratuu danda'a. Humna barachuu danda'u.
teessuma takkitti san keessatti amantii fudhatee amantii tanaaf hojjetuu murteeffate hayyama ergama rabbii gaafate. Meesiif nama kana wal bira qabii madaali waan beeku jetta ifi waan beeku maal barsiisetta tiyyaahun baranne jetta sila achin geenne jetta siif nama kana wal bira qabii ilaalime yeroo hundayyuu sadarkaa inni yeroo san jiruuf sadarkaan ati amma jirtu mee rabbii kan kee sodaadhu kam eenyutu irra waa beekame isin lamaan amma sittu fagoo irra beeka. Waggaa hagam yeroo hagam barumsa hagam bakka hagami nama hagamirraa dhagaa jirta ati halkanii guyyaa ati nama guddoo waa beeku. Garuu itti dhagayamiinsi sun santu hin jirre. Yoo akka isatti dhagayamte san nullee nutti dhagayamte silaa hojii gaarii inni hojjete san hojjetu dandeenya jechuudha. Yoos rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hayyamee fi deemii da'waa rabbii godhi jedhee fa'atee kadhee Quraysh amma rifatte qiyaasa malee wanni isaan kalee hojjetanii kabajanii gorra'anii qalanii nyaachisanii dalagan hundu kasaaraa taate jechuudha. Kasaaraan rabbi isaan kasaarse. Rifata nama akka badaa fa'atee kadhama. Maaliif ka da'waa rabbii godhuuf deema. Yoos rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam du'aa godhee fi yaa rabbi sumuda keetiin qarqaare alaamaa hanteetiin mucjizaa hanteetiin qarqaare fedhe yaa rabbi. Deemee yeroo inni biyya isatti dhiyaate gaara jira gaara kuree irraa gabbuu halkan rabbiin ifa fuularra kaa'eef ife jechuudha. Rabbiin ifa fuularra kaa'eef yoos rabbi kadhatee yaa rabbi ifa fuula kiyyarraa ifu kana yoo argan amantii keessaa baanan balaan itti buute jedhaan jedhanii ifa kana fuularra naa gabbuusi ulee kiyyarra naa kaa jedhe ulee isaa gubbaa rabbiin ibsaa kaa'eef. Ibiddatti hajamu jechuun kanaan ibsaa kanaan deemata. Yoo inni dhufe kunoo bii jirjiramee itti dhufe uummata walitti qabee barsiise itti hime. Uummanni aadaa ifiita qabu tana aadaa abbaa ifiitiif akaakoo ifiitiif hayyoota ifii ka duraanirraa arge kana akka laafatti lakkisuu hin danda'u uummanni. Durirraa akkanuma. Waan aadaa namni itti goggoguu jaalata. Uummanni aadarra goggogee jalaa dide jaarsa maamudicha. Aboo aadaa keenya, aadaa abbaa keenyaati, aadaa akaakoo keenyaati, aadaa haadha keenyaati, aadaa uummata keenyaati dhiisuu hin dandeenyu jedhanii. Aboo aadaa rabbiitiif aadaan ilma namaa yoo bira dhufte rabbii qabadhaa tana digan jala nama xiqqaa malee uummanni itti amanuu jite. Imaltaa'ee ammallee rasuula rabbitti deebi'ee yaa rasuula rabbii uummanni kiyya uummata badaa gaarii yaadee fi kadhadhee dadhabee rabbi kadhadhu jedhee rabbi haa halaakuuti haa hunda isaanii balleessu rabbiin rabbi ta'e na abaari jedheen. Yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam harka isaanii ka harka khayrii malee sharrii xiqqaan hojjetinsa samaa itti ol qabanii maal jedhan in abaarre eebbisan yaa rabbi ummata san yaa rabbi qajeelchi karaa haqarra kaayi isaanii muslimaa hunda isaanii naa fidi yaa rabbi jedhe rabbi kadhate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Deebi amma jedhe da'waa godhe yeroon sun waggaan 13 ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam makkaa turan osoo inni da'waa godhu dhumee eega rasuulli hijiraa bahanii waggaa 7 ammallee itti dabalate. Waggaa 20 da'waa godhee ummata isaa islaamsisee guyyaa waggaa 7ffaa ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam duula Khaybar deemanii ummata qabeenya magaalaa guddittii qabeenyaan beekamte teknooloojiin beekamte waan hundaanuu beekamte quufan beekamte san cabsanii qabatanii
مقالات سادي تبيرو عمل دبلني تيماء فدكي وادي القرى تبيرات دبلني أبصاني بيوت سموندا مسلمة قرني إساني تشرا ديبو أمة في إسلام سيسير كفير جو كفير أمة قاسة إن إسلام سير كفير راتوكو أبي هريرة فا يو ربي فتني في إنسا قد كنا كباني قاري كنا أمتك هنا يعني جلين أمتك هنا نتي أغيامي أمني كنا هندو جنة سين وفي ياد دفني ربي كنا كأني رته الجنة أكي إني ملكاي سنتي ملكاون نملتي كنافو حركة قطاني أفانتو قطاني وانغاري رتكور مولي تاني هاو جنو حاجة بروم ستي آنو أفرفاكي ستي والجينو والسلام عليكم ورحمة الله